wamu. Saidu tinimtu. Saidu tindubadhu adummaa misir turabaaf naan Nama takka tinimtu. inni mo'ee bakka. Wallahi je. Wallahi hindubadhu. Foon abbaa kiyya je. Foon abbaa kiyyaa Nama takka tinimtu. hindubadhu. Takka eegbeetu sin dhageessus anaasii qofa mistira kana beeka. Kanaaf si mistira kana beeka. An jechuudha nam tokkotti hindubadhu mistira garaa qabdamoo garaan qabdu bishaan ittiin dalagaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akka miidhagaa qabdanii jirtu isiniin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashamaa harka fuunee isiniin jecha hadhallee deebinee maxxanee jirra jechuudha. Roozaan hadha mootu maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu jechuudha. Hadha moollee waan ajaa'ibaa takka qabatee hin dhufe jechuudha. Namoonni kun maal jechuun keessan hin oolamu. Waan yeroo baay'ee isinitti illee gaaffii ta'u natti illee gaaffii ta'u jechuudha. Hawwii yaamee ture hadha. Duraan isitti dhufee mi'aadhamuu yaamee ture jechuudha. Jaartii Sa'idoo jechuudha. Jaartii Sa'idoo miidhagfaadha sirna ta'anii takka Sumayyaa, Aayishuu, Beezaa, Ana. Isin meeqaffaa isin shanaffaadha. Shanaffaa jaartii shanaffaa Sa'idoo shanaffaadha. Okay iman jahaffaadha tun torbaffaadha tadabbaa qabdu sun torbaffaadha. Sunillee Sa'idoo nama sanjalaa inni fadhee yaadu dhugaa rabbi dubbachuuf dabbaa san akkas ga'u san harkee jalaa hafa jedhee yaadu waan akkasiin baay'ee takka jaallata. Akkasumas kabajamtoota kennaa viidiyoolee isinitti hin dheeressu. Dhugaa rabbi dubbachuu fi itti bilbilee kootti jedhee neetiniin ture ishiin dhufaanaan jettee turte. Maal inni beektaa yeroo baay'ee beekanii asumaan baqaa dandeellee firaankii illee dalagaa jedhee yaadee firaankii kanallee jechuun kan waan isin aarsu garuu waan isin aarsu baay'ee isin dalasiisu jechuudha wanti kuni. Garaa ulfa qabdii inni beekanii ni ulfa qabdii garuu safara kenna kana sagaleen baay'ee dhagamaa yeroo tokko tokko waan jiruuf jechuudha. Wanta akka kabajamtoota kennaa hullaan safara keenya hullaa kana jira waan ta'eef jechuudha. Hedduu wanni dimtsiin isaanii baay'ee gala yoo isin jeeqee namni tokko tokko jedheetanii jechuudha. Kanaaf safara kanatti waan jiruuf isiniin jedhee amma mootu dagadde jira waan yaade jechuudha. Hawwiin yeroo hunda ulfa garaa qabaa jetti. Kaameraa kana dhufee dho'isee jechuudha mistira hawwiin ulfa garaa qaba jettu kana baasisuu qaba. Indoo isinillee akkasuma jetti anillee garaa qaba. Anillee ulfa Sa'idoo ulfaayeetiin hin jira. Kanaafuu ulfi keellee hin guddatu, keellee hin guddatu, ulfi kan kee hagumame yoomii maaliif hin guddanne minaamin jaanii waan isin naan jettu walumaan laala dhugaa rabbi gaafii baay'ee natti ta'a. Xiqqaate jecha mojjaa akkas kennitti fakkaate garuu ulfa garaa qabdi. Qabdi jedhanii kama dhugaa rabbi garuu ulfi maaliif hin guddanne ulfa garaa qaba malee hin qabu jettee hin beektu jechuudha. Ulfa daa'ima Sa'idoo mana qaba ganna yaalaa miidhama fa'aa waan akka afaan akka jilchisa naamiin fa'aa jettee keessa Sa'idoo baay'ee cinqaa turte. Kanaafuu ulfi kun dhugaadha moo sobaa walumaan ka'ee ta'a kaameraa kaa'adheetiin jechuudha. Yoo dhugaan kan soba taatee dhugaa haaluu taatee haadha mistirri isii ni baha jedhee yaada. Mistira isii haadha baasuun qaba. Garuu Roozaa jara walitti naqxee nama walitti buustelee naan hin jeenaa dhugaa rabbi nama gaafachuun aadaadha rakkoon qabu miti. Kanaafuu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa hanga xumuraan waan turaa baay'ee takkan isin jaalladha isin kabajaa kaameraa kiyya dhuunfadheetuma walitti deebina yeroo isin dhuftetti jechuudha kaameraa kiyya cufee walitti deebina maaliif yoo hin cufne viidiyoon isin dheerachuu danda'a isin jedha. Akkasii hawwii akka miree baay'eedha. Jiruun maal fakkaatti? Sirraa bareedamoo maashaallah Sa'idoon addatti mana addatti galcheetiin si qallabu jira natti fakkaata. Maa Sa'idoo maan qallabattee inni ofii isii waan ga'een dubbisee kan maruu ta'ee jaarsi keenya miti waan fe'uu ta'es. Andi seemaa silaa waan kan biraa harkadde jira kun sarrii kiyyoo ta'uu taate miisiinaa taataa. Jaarsa ajaa'ibaa harkadhee jaarsa jaartii hin naannessinee. Bakka walumaa gala maal jedhee si hima jaarsa darbina hannee alhamdulillah rabbil alamin. Anaafis na barbaadame. Na barbaade. Akkam Sa'idoo qabdu si barbaada Sa'idoon ajjeesisii yaa obboleetti. Sa'idoon kiyyaa miti bara Sa'idoon kan nama hedduuti bara. Ani immoo kiyya qofan barbaada jaarsa kiyya qofan barbaada. Isumaan kee jaarsuma kan kee kana bakka ani jiraame dubartii hedduu kana hundarraa fudhachuu dandeessaa beeki. Jechuun akkamitti fudhattu amala godhattee waan inni isin jedhe ishii jettee abbaa mana hiyyattee miila dhungattee mataa miila irraa dhiixee maal jettee maal si barbaachisa rifeensa inni moluu isaa sanuu sirreessuu dandeessa jechuudha. Moluu malaaxaa isaa san akkasitti akka mastaatiin nama ibsu san isittuu waa qaba maal gineetii qabdi silaachuu. Anu bari yeroo liippistii godhu kana mastootiin barbaadu. Isuma gadi qabadhee nama tasa gadi qabadhee diddibaadhaa yoo. Wajjin akan nasi rumah ibu bakal mas tahu tim bisu malin jadi semua langsung gadi kalian bakal semua lalatnya di bawah. Wow, masyaallah. Kaza dah mau dewe bayi terkemo bakal malatan saya tunjuk sudah. Asal namanya irti malatan bayi jalan nasi kap sistuani yang impian kusira dewe ranjurumi.
برسل أنا كسر الجرو قالوا واري في سنكمل والله لازم لقمة باي بقى ونني ملا تكون باي تكجلا بس كيف سني وان تكذا ينبخني أيلي شو كعندما ما دوا في مالي سلا سيدو باي جالا داني باي نما كباجوني إسماعيل جرات شوندا دوسلا قالوا وانتي بدو هنجرو نرى فقط دبرتنا كجست مرتي نرى التاني جرتني رب جاء سني هاديبو بس اللي تسرع فقط أنا سيدو كيه شو دندوبا سيدو كيه بتكو كيه قوام بتقول كنا وسدين كنا وزغريت كسوان ديف كيه قوام بتقول دemi akhir homan galadis me tasfar gadi kamal gada abdi muka dura baka ana mana dura abdi muka to ga abdi mai ne gada abdi da jechuudha abshiri guyyaa takkaanu mataati guyyaa takka gammachuu kan keessanuma arkina jedhee yaada kanaafuu jechuun hadha waan biraati bile siyaamni akkuma ta'e amma gabduriin tajamte siyaamna yaamte kootu naannitti sanin manu hin dhufan anjetti sanitti anis illee hadhalee sitti haajamee bakka ni jira miti siyaami waa yeroo hunda alaamiti nama baay'eetti gaafii ta'ee ture jechuudha Duruan waan mataa kiyyaa bicha si qabachuu barbaada gaafii ana qofatti ta'e kana biraallee rambeho qohi onna ofayo ini fofte sa ini fofte ho in ulfai ulfi kiyya gara ji'a kiyya waggaa lamaaf deemaa amma ulfi ulfi keemo maafi garaan keessa dhaqare kun waan guddaadhaan argitu hayi walirra nambarika wala ciciise walirra ciciise kiyya daa'imni gaafa achi keessaa gabbee haasa'u malee homaa biraan beeku Oke, gara kisah baik, usaha lu bakal deh, kok kemarin? Dia mau nih cicing beho kaya daim terkasih, koi. Oh, gara kedua fakat. Dua fakat teman lagi daim ni kesejara mahaso bicara. Gak cakap sagabe mama baba esejara ni mina minjek cuma dewana doa sinja duka. Koi atau kamar duka sudah awi daim ni kan kiu. Ulfi. Ini jera pilih jera kunut. Karena dia aku udah gudai amma aku udah mau ulfi fakat sinja. Ati koi ma sila mila battamu gara esa battare ulfi kan ke inuman juga. Buketi bat negara tiba deh sinjera, anak mau ulfi jaja hilang amma. Ulfi jaja jaja bude kuno na. Kuno gara ki yoro yoro bat kuno na jaja bude kuno. Haye. Dan ni gara yang mana gudai kuno. Hai gara ke gudai no sama ada kini baru duba ulfi atau dum ulfi anu osika dema me Nah, kerja nak kami tu gudai super bada. Me Kuno akan tak kuno kan ada kami tu gudai kuno ulfa kuno kita tapi tu ulfa kuno kuno. Inde kuno tu ulfa. Ka ulfa jaja kuno la kuno tu. Inde Masya Allah tabarakallah. Kun wangi aja hadis ti wangi tam anya dek ayu kan ke kana jahade ya so mo bunu wanya de misa ol ka kan ke kana jahade. mana tu tak boleh mana. Dugara bi kan ke kana jahade. Ni baru ulfa dah kuno. Ini mari teknik Saido icha. Saido sikit ya mai kan. Saido kia bagi ya icha. Garu ama awiya duguma justu sunnahi amma kun ama bidena mo ka gara ka sijirumu daima nahi. Daima ulfa jaja kuno amantu mana waktu ulfa jaja kuno. Sila ulfi ana magaran ki yejechun ki yakuni ana ma Saidon dia wata na tulfes. Ha amma yechu baka ka kara wagga way gehe jira igana ulfes yechu. Saido gara nagawa. Aile ulfa gara ka batis ulfa gara qabda ki yakan kelle mali fi guddan ne. Saido yoro wata godu siritin gode kana fi yu ulfa gara kanya gudda chudan dadda. Hai. Time no anafati uma ulma Saido la gara kam nami. Mali fi guddan ne shi. Aku mas Saido wanta ani Saido ru au kun garu. Gafe jai mas buat. Kiya baru manjuru baru baru. Hara kiya kanke kiya cala hai kanke kun watu kai sejara yechun ni jirami ifa justu na em kawiye Mal siti mas na. ulfi kun duga da moso Luga ada. Ana so yo nas era binna jisa. Luga sinde rabbina jisa. Yo nas so. amma da em sai to garas jira Ai ga yo so yo duku era. Ta. Ai aku. wasi fesa Wana fisa biye na fisa. biye Biye kasi biye kan betam biye. Lama farat mana kan jadi betam. Bariya kesa lagari betam laga bishan. lagani bege Laga bishan kesa bayi kesa. da kisinje Daki na wala bak bishan kana daki daga kesa daki nan jeda. Figi nan jeda bari nan jeda. no ulfa hai tokkana Ulfi ya godi maka bari figi ori egi. Ori kanke ammo kala gara bari asire so ori Bari egi. Qonna qoti kana qonna yoo qotan hin beekame ti baay'anii qonna qoti nan jedha ori egi. Bakka bari deemi nan jedha kun bakka ulfi kiyya. okay ነው የሚያምረኝ በቃ kana ከጀጅሳ በቃ ይሄ ነው አምረሽ ነው የሚያምረኝ እንደዚህ ነው የሚያምረኝ እንደዛ ነው እንዴ አሁን አንቺ አሁን ትክክል እርጉዝ ነሽ ትክክል እርጉዝ ነኝ እርግዝናዬ ደግሞ የሚያምረኝ አፈር ይሄ ጥፊ ይለኛል
ሂጂ ይለኛል፣ ሩጪ ይለኛል። እርግዝና በቃ ይሄ ነው የሚያምረኝ። በቃ ያንቺ ገጠር ያምረሽ። አዎ በጣም ነው የሚያምረኝ። ያ ገጠር ነው። ያንቺ እርጉዝ ጥሩ ነው። ከተማ ውስጥ ኑሮ ውድነት እንደዛ ሆነ አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። አሁን እንግዲህ ይኸው እንግዲህ 6 ወር ጉዞ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ተወልድ ደግሞ ይሄ 6 ወር አይደለም አንድ ሳምንት የለም በዚህ ሆዴ ውስጥ ወዴን ገብተሽ አየሽው? እንደዚህ ብለሽ አየሽው? ገብቼ ነው አሁን አይቼ ነው። ምንም ውስጥ የለም። ምንድን ነው ምን አበረሽ? አሁን ደግሞ እንደማን ታውቂያለሽ? እንትን አማረኝ፣ ሰይዶ አማረኝ። ሰይዶ እነ ሱመያ ሲሳሳሙ አማረኝ። ሰይዶ እነ ሱመያ ሲሳሳሙ እንደዛ ከሆነ በጣም አሪፍ ነው። ወላሂ በጣም ጥሩ ነው። ተከሳናኒሞ አክጀሪ ወዱም በጣም በርባዳ አከሳና ማይበረዳ አሁን ንክት ስታረጊ ምን እንደማለት ታውቂያለሽ? ሰይዶ ሱመያ ለንጉታል ወጉጃ ለታሪ ወይ ኢብሳታ ሰይዶ ኪያ ወይ ሱመያ ትይ አቢብቲ አማ ቦሮስ ፊዳ ቦሮ ያ ሁንዳ ፊዳ አረ አማ ለከይቲ ሴሚ ትሪ አማ በርባዳ አማ እንታ ነበር ባዳ አማ ሩፉ ባናኒ ሞ ቀኒያ barbaachisa amma dhugaatu kasi amma sinjoo atama qalti si fakkaata miti alaali amma kuni amma nyaata malee ulfaa miti kaza dammoo kiyya kana ulfachuu siigalee atama kuni waan biraati malee waan midhaa miti koyan kan isin jedhu seeroo adda baatee hirta miti adda baay'ee kabiraatti yeroo murta miti inni ati baadagee kimmeetu seedhamma seeroo ulfaa itti kana saaftu na fingal ani baadageedha baadagee naga maalti baadagee seeroo adda baatee jirta bar ay adda baay'ee dabratti yeroo hojjetta bar akkamitti ani ulfa jechaa nama baatti erumta qoyaati ati nama akkasitti yeeuza faadidha baada ko qabaree maa bakka hundaa rakkoon qabu maa achi ulfaa hin dhufee jettee sakatti boo eerumuuf jirta akkamitti shamee tokko ulfa taatee namatti eerumuu dandeechi safuu dabalata safuu beektu ruuza rakkoon qabu amma immoo rooza kiyya haa jiraatu ta'u kan kina ajjeesa akkasiin fayyadu kee dhiisi kan keenni jiraata akka kan keenni jiraata keenni du'aati adaaf kan kee maalidha isa haala teerum turra deemu dhalta bakka bareeda maqaa kana dhiiftee kan firiijii qabu kana ana kalaataa kan antes na jee anas lan dhiira biraa jala yoo taa'e sayyidoo na yaachisa malee ani waan biraa miti jechuun bakka dhiiruma biraa yoo na fuudhee sayyidoo naan jettee lubbuun ji'a maaliif ree sayyidoo irraa garaa kutachuu hin dandeenye abdii baay'ee jaalladha sayyidoo dhugaa rabbii si dubbachuuf si galee kanaafuu bakka abdii kutachuu hin danda'an dhugaa rabbii. Sayyidoo waan jaalladhuuf dhiifama garuu ati si aarsuu danda'a. Ana maatu naaf jaarti isaa turte miti ana mamma kan isaa miti baratu. Normaal dha. Maaltu normaal dha? Ulfi gurmu ajamu ulfaa miti dhugaatti waan so'uu danda'e. Ulfaa miti. Kiyya borciidha. Akkoo ulfaa miti. Ka borciidha ka dhugaa ati ammoo ulfa. Ulfi kan kee guddatu yeroo hunda ati garaa qabdaa ol garaan kan kee wal hin deemu. Kan kee kana maati naatti garaan kan kee moo sayyidoo shawwaddee ulfa qaba jettee qabeenya isaatii fi jireenya isaa diiguu laqalaqu feeteeti. Qabeenyi sayyidoo boruun balee dhiyoo siin bales qabeenya dhimma qaba. Jireenya isaallee jeequu hin barbaadu. Maaliif jireenya jeequu baadhee kan miidhamu waan ammaa sayyidoo hin takka illee miidhamu. Dammoo qabeenya sayyidoo barbaadee osoo ta'ee yoo na qaamaan fudhatu si galee jira miti. Kanaafiyyuu anammoo ulfadha bakka indoo kanammoo asii immoo asuma hin jiraadha bakka anuma as ta'uu naa hawwisisee jira bakka. Asuma irra taa'uu isaa hawwisisee. Sayyidoo asuma sitti haa dhufu qaba. Kilasi kana gadi sinii dhiisee deema. Akkasii marqaa kana marqinaa fidii muka akkasii illee godhinaa fidee. Marga gaafa dhalta si fida duuba amma akkami si fida mee? Mina dhiisii amma ulfi kiyyatu badi na hin jaarana dhiisii amma. Sida maaluma garaa siram jettee ulfi meebi? Kun amma waan siistama hin qabadhate siistama wallaalti. Ulfi waan ol deemu waan gad deemu miti. Osoo waan biraa qabaatte keessi amma sa'idoon ilaa waggaa takkaa si eege si dhiisuu danda'a. Kiyya gad deema kaa. Kiyya gad deema ulfi kiyya gad deema. Kan namaa ol deema kan kee gad deemaa deema jechuudha. Achi keessa suuta wayiiti ji'a isaa ga'ee gabbaa. Gadiyoo ji'a sagal guutee ofi utaalee gadi baa. Okay, ji'a sagal guuna utaalee gabbaa. Utaalee gadi baa. Sa'idoon gaafa ji'a sagal galgaa yoo inni gadi hin baane inshaallah akkasii gadi dhiise baay'ee. Nagaatti. Kun amma homaa harkaallee jiru hangaraa kan keessatti. Homaa takka anama osoo nyaata nyaadhee amma nyaata yeroo takkittiin kan kee kana 10 ta'uu danda'a garaan kiyya. Ulfadha bakka roota tana dhiisi kan nakkatti hin canaqeen kan bakka ulfadha bakka haale. Isinii viidiyoo si waraabu jira. Ara roza maal amma kana muraasa akkamitti viidiyoo waan bada maal asootiree garaan hin qabu hin jenne hima qaba jettee mire wanta biraa maal hin qabu jedhan qabu jenne. Hin qabu jenne
نيك أبدا كان أكو ما شاء الله تبارك الله ربي سبائس situ kayak di fama ilmu kan ke ka olin dem ne ka gadi dem ne nama di gadi di mamada ko mati jette olin hindemu kana video si wara mutra kamera cike sakai tini jira di fama na tai so one hour yechuda namne huntu awini ulfisi malif olin dem ne kulo kada ka ol dem kulo ulfija jaat kulo ka kulo garan ke yura bernde yo hodi alla kazi wayne urguz mo sediso urguz nangini ya يلا ما هي يا شاي هو عاملنا منه انتظار لنا نقدر لا لا ما هو رجوزني يا كذي بعد دي نوارا زوجك رجوزني بس جد ما شاء الله هي دسي هو هردم رجوزنا دسي واي ابشري يا حبيبتي يا كان اخور تاكو يمتك هنا مستر غرابا سدي مستر سي لباسو اللي هندن دي دوغار بدبچو مالي فري نما يدو غافي تاكتا ايتا جيجرا دوغار غافي باي نما تيت نينجرا ميطونتون الفامو الفاميتي نامن جي نمني باي بقى أنا ما إيجا أنا هو ما إيجا ده كده تبي كنا فوق الفجر تكاول في سي كهوجة أسقال به الربا لا جا جا هجيت جستي أما جا سدي هفي كهوجة سدي ميجا رام كن بيقولن كما تيجي ساكت تانغبو في كاول في قدي بوران بيني قروا الله خانو قبل تيافي أكسي فيديو أكتر مرة وان فاتور تاني في تككل تمرة اللي ديها وان كاميرا رئيس ولا